እንዲያውም እዚህ ሀገር ያለው ክፍት የስራ ቦታ ሽርሙጥና ብቻ ነው ያለው። ቪዲዮ ከየከና hundi kechanu share godhaati niitii daakun ijji balleechito bineensa caakkaa keessa bule fakkaatu kana biraan nagaa dhuguman sinin jedhaan tunillee nama taate gadi baate shamarran biyya arabaa qeequu barbaaddi jechuudha dhiqaa shamarran biyya arabaa hingeessu jechuudha hundumtuu kanas ba'u maalumaaf afaan isaanii shamarran biyya arabaa kanarratti xaragachuu barbaadu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amma tunfaa nama kan shamarran biyya arabaa irratti afaan xaragattu dhugaa waaqayyo odoo bifa namaallee qabaattee akkana jette dhifama ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha egaa viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa saniin booda sheer godhaati niituma tana biraan nagaa dhugaa rabbi odoon biyya jiraadhe booksiidhaan ishee qabadha booksiidhaan jechaanii miti kan isheetti dubbadhu silaa garuu fageenyatti haa toluuti viidiyoo kana haa dhaggeeffattu sheer godhaatti egaa shamarran biyya arabaa jette shamarran biyya arabaa wanti isaan hojjetanii hojii sagaagalummaa fi shaarmuxinnatiidha biyya keessattuu ijoolleen Dubaay jette yaa rabbi nu baaseti ofii isheetii gaafa dhalatte irraa jalqabdee jireenyi ishii kana keessatti waan guddattee fi akkuma ofii san nama seeti hojuma ofii hojjettu san keessatti nama madaalti jechuudha maalifi shamarran biyya arabaa nusuu shamarra akka biyya arabaatu addunyaa kanarra hin jira jedhee yaaduun shamarra biyya arabaa jechuun qulqulluu lapheen qulqulluu keechi keenya nusuu kan likkisa takka hin beekne erga gaafa biyyaa baaniti dhiira jedhamu kan ijaan hin argine gadi jennee hojii keenya hojjechuu malee kan garagarree nama laalle mataa keenya gadi qabannee miskiina fakkaannee gola ormaa keessatti hojjechuu malee wanna tokko hin beeknu jechuudha namaa miti waaqatu nu arga jechuudha dhugaa rabbi nuti shamarran biyya arabaa baay'isnee nusuudha qulqulluudhas jechuudha siniif galee kanaaf jechuudha shamarran biyya arabaa jechuun kan ofirra dabartee namaaf taatu kan biyya ishee ijaartu kan beela'aa nyaachiftu kan dheebotaa obaastu kan rakkataa gargaartu kan biyya isheetti doolaara galchitu mee erga shamarran biyya arabaa jedhamnee waamamnee biyyaa baane biyya alaa kun dhufe magaalaawwan keessatti manneen babbareedoon kan ijaarame shamarran biyya arabaati jechuudha kan ijaarrate dhugaa rabbii yoo dubban kanarratti aansee mooyyuu eenyummaa ofii beettee ofitti amantee nan in hojjetama jedhamee kan yaanne gola madaamii keessatti amala namaa dandeessee jireenya namaa biyya ormaa dandeessee kan hojjettu jechuudha jagna shamarran biyya arabaa kan waaqni immoo eebbisee fi mana gaarii jiran shifeerota makiinaa oofuudhaan kan beekaman kanaadha giiftii koo ofii keeti erga gaafa dhalatteeti waa'ee shaarmuxinnatii fi waa'ee sagaagalummaa malee kan hin beekne kan waan tokko hin beekne waa'ee dhiiraa malee kanan hin si gaafadhu akkuma namichi akka biyyattiitittuu dubartoota 400tti wajjin gininyitii godhe jedhasanii atillee dhiirota 400 ol wajjin gininyitii godhuun ooltu waa malee akkanatti gadi baate afaan kee distii gootee gadi hanne jechuudha of keessa kan of keessa gadi hadde kan ammoo afaanuma kee keessatti ol deeffachuu qabda malee shamarran biyya arabaan xureessa jettee odeechuu tokkollee hin qabdu jechuudha intala shaarmuxinnatii jalatti guddatte intala haadha malee karaa gubbaarratti dhalatte maal goonaa miti osoo intala ija guyyaa adiidhaan soogiddaan dhiqatte jechuudha cufaa shamarran biyya arabaa maqaa dhoofta kan alallee ba'anii hojjetan jechuudha kaayyoo isaaniitiif gadi jedhanii kan hojjetan kan biyya keessatti makiinaa baasan kan mana billaa ijaarantu baay'ata jechuudha ijoolleen biyya arabaa dhugaa yoo dubbanne jechuudha kan gadi jedhanii hojjetatan immoo kan waan inni jedhammoo osuma hojjetatan tasa rakkachuu danda'u jechuudha sababbii maaliitiif sababbii biyyatti maallaqa erguutiin asitti ofii rakkachaa biyya garuu biyya ofii nama gargaaruudha jechuudha shamarran biyya arabaa jechuun garuu yoo oluma kaatee amma afaan guuttattee kana jettu xiqqishuma ishii hin qaanoftu isaalfattu dhugaa waaqayyo yemadaam qimam jechuun nutti hanqata jechuudha xiyyiitii mana madaamii boombii mana madaamii jedhan oduu yaamaniyyuu
kun maqaan kun nutti hanqata jechuudha. Maali maqumti nu madaalu hin jiru keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaa keessa facaanee jiraannu kana maqumti nu madaalu hin jiru. Mee waan meeqa dandeenye gola ormaa keessa jiraan ifannaa madaamii ergaa nama dhibbaa kana hundumaa dandeenye mataa keenya qabanne boru nu dabartii iftaan nu dabartii jecha jedhuun gola ormaa keessa teenyetoo guyyaa lakkaawwannaa jechuudha. Garuu kan waa'ee keenya hin beekne gaduma ba'eetuma arraba metirii meeqa of keessa gadi baaseetuma gadi odeessa jechuudha. Jalqaba eenyu shamarri biyya arabaa jedhanii xiinxaluun hin barbaachisu. Innaa kanaaf maaliif akka ta'e hin beekani ijoollee biyya ormaatti hojjetan shamarran biyya ormaatti hojjetan arrabsuu fi jechoota fokkataa jechuun hin ta'aaf ta'e hin beeku jechuudha. Innaa kanaafuu jechuudha shamarran biyya arabaa yoo tuqamte baay'ee tokko qalbii biyya arabaa biyya itti keessatti likiskisuu baratteeti jechuudha. Biyya ormaa dhuftee jennaan asitti likiskisa sanii hin argatte laata ilma madaamii faan qammastee jennaan gadi baatee too maqaa keenya balleechuu barbaadde nuti nutsuudha jechuudha. Jaalattee jibbitee shamarran biyya ormaa kan gola ormaa keessa jirru nutsuu nixxir bixxir jenne gurratti calaw si'aa jedhu osuma gurri kee si gubu jechuudha. Guurii keessa gurradhuuti sirritti dhaggeeffadhu. Shamarran biyya arabaa waa'ee likiskisaa takka hin beektu. Keessi nutsuu gubbaan nutsuu qulqulluu jechuudha. Shamarran biyya arabaa jechuun kanaadha. Isi xurooftuun biyya keessa teechee likiskisa hiriira salfii qabatta Finfinnee keessatti likiskisaa sagaagalummaadhaaf jechuudha. Hin beeknan warroota akkanaati kan akkanatti waan akkanaa haasa'u situ waan kana hojjetaa hojii keessan namallee akkuma ofii keetii sanitti madaaluu barbaadde jechuudha. Siif galee shamarran biyya arabaa kan gadi jettee hojii ofii hojjetattuudha jechuudha. Kan gadi jettee boruu shii yaaddu jechuudha. Kan gadi jettee hojjetattee namaa taatudha jechuudha. Mee nama meeqa jijjiirame sababa shamarran biyya arabaatiin dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Biyyuu bariin jijjiiramte biyyi teenyaa bariin bareedde kinoo doolara galchinee meeshota biyya arabaarra kan galu balaa keenyaan gala baraa nuti hojjennee asitti maallaqa biyyatti galchinuun meeshonni biyya arabaa immoo Itoophiyaa keessatti galuu eegalanii jechuudha. Dur biyya keenya akkanaa miti sababa shamarran biyya arabaa faffacaanii hojjetanii biyya keenya jijjiiraa jiraniif biyyi keenya jijjiiramte jechuudha. Mee maaluma balleechine waan hojjenneetu ofiis maatii keenyas biyya keenyas jijjiirree fi kan maqaan keenya nu badu. Immoo waan hin hojjenne tokko itti wanni nama qaanichuu tokko hin jiru waan ta'eef jechuudha. Isiniif galee wanta hin godhin tokko wanna takka namatti fakkaatu. Garuu ani niitii qoshaashaa kana deebisuu dhufee osoo hin taane nuti eenyummaa keenya eenyu akka taane bakka ibsuu barbaade tanan jechuudha. Nuti የመዳም ጥይት ነኝ በቃ ጥይትን ቤክት ይወረ የመዳም ጥይት ነኝ jechuudha. Akkamta akkana jedhama dhugaa waaqayyo xiqqish mallee arrabni shi saalfaatu yeroo akkana jettu kana arabasma edaa sammuun ishii donoqqore waan ta'u kan wallaale jaamee waa'ee kanaa malee hojjettu amma donoqqortee dadhabnaan gadi baatee har'a naa ba'uu qaba jettee kana jette jechuudha. Yaa Rabbi abbaa fedhetu immoo raga shamarran biyya arabaatiif dhugaa dubbachuudhaaf madaamannu nu raguu ni danda'u jechuudha. Kan gadi jennee hojjennu kan alallee hojjetan kan gadi jedhanii hojjetan sirritti jiru jechuudha. Isiniif galee kan heerumanillee seeran yoo jaalatanii seeraan heerumanii wajjin ta'a malee tokkichuma wajjin wanni jedhu malee dhiira kaaniif kaanitti kan camallaqan hin jiran jechuudha. Ijoolleen ala hojjetanis kan heerumanii abbaa manaa kiyya jedhanii qabatanii wajjin jiraatu. Min shiggiraallee taada heerumuu rakkoo maal qaba biyya keessatti illee heerumu waan ta'eef kun immoo cimbuu tokkollee hin qabu jechuudha. Yoo dhiira kaaniif kaan qiyyarantu nama jibbisiisa malee dhiira tokkotti heerumanii addabatanii yoo taa'anii jireenya ofii jijjiirratanii rakkumti maaltu jira. Meelaala bakka kanatti jechuudha. Innaa shamarran biyya arabaa yoo jedhamu jagnaadha malee zimbiloo shufuroo miti jechuudha. Akka laayyetti maqaan keenya kan dhaamujuu miti jechuudha. Nuti akkasiin hin jira. Dhugaa rabbi nama aarsa dubbiin namitti taana oluma kaateetuma namarratti laddafti arraba shii meetirii tokko jechuudha. Kan bifa namaa hin qabne tuni dhugaa waaqayyo. Viidiyoo kan sheer godhaatuma biraan naa ga'ame dhugaa dhaggeeffattooti. Inna akkasiin jechuu jaaladha hordoftoota keenya.
kana fakkaata dhugumatti ani viidiyoo kiyyamu asumarraa nan goolaba jechuudha. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jecha mana kanammoo like share subscribe gochuudhaan nu jabeechaa jecha viidiyoo kana share godhaati. Ishee akkana jette kana kiftii afaan distii kanatti share godhaati biraan nu gaadha isiniin jechuu jaaladha. Shamarran biyya Arabaa jedhame akka maqaan keenya nu banne nuti yemadaan warqinani warqii nu maal bifa jijjiirrachuu danda'a. Inna maqaan keenya eenyunis kan madaaluu hin dandeenye wayinis kan geeddaramuu hin dandeenye jechuudha. Dhugaa Waaqayyo yoo dubbanne ergan biyyaa bayanii dhugaa rabbi dhiira abashaa argeen beekani dhugaa Waaqayyoon dubbadhe jechuudha. Dhiira nama biyya keenya siruma argeen beeku gizeen jara wajjinuma ziraa deemu namoota biyyoota bibbiraa saninu hin jiru itti haasa'uun hin jiru jechuudha. Saudii kana dhiiratti haasa'uun hin jiru jechuudha. Safuu caalu jechuudha. Dubartiin takka dhiiratti haasa'u jechuun akkasi biyyi kun jechuudha. Duubaa illee sanuma jechuudha. Nama hin beekne wayiti deemanii hin haasa'ani jechuudha. Yeroo akkanumaan ijoolleen of gammachiisuutti gizee hojii madaami fixa sammuu ofii bashannansiisuu jecha TikTok irratti ba'anii viidiyoo hojjetanii waanuma likiskisa akkasii hojjetan itti fakkaataa jechuudha. Garuu no sammuu ofii bashannansiisuuf eenyummaa ofii bashannansiisuuf malee likiskisa akkasiif hojii akkasii qabaataniiti miti jechuudha. Tokkichillee hojii amma akkashiin jettee kana hin qabani jechuudha. Dhugaa dubbachuu heerumnaan heerumuudha malee likiskisa amma akkashiin jette kana hin jiru jechuudha. Waan ofii isheeti hojjette namaan jette malee biyya Arabaatitti hin jiru jechuudha. Warroonni wanta akkanaa hojjetan dhugaa dubbachuudhaaf akkasii isin hin jira waan wajjin turtaniif galatooma baay'ee.